السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم هردفتوتا جانال رزان توب هرّا كنين قبتي سيني دوفي أكميت غوغا كينا كل فنا يوكينا مو أكميت فولا كينا حالة غاري تهين كلا كرم الله فان وانتوتو ممانا كينا جرون فولا كينا بريتش فني لافي فني وانتوتا غرغرا فولا كينا رد أرغمان وان أكا غراچا وان أكا أدي حالو مفدين هاتا وان فولا كينا بفا هدو قدين الرتي ملاتو هرّا في الراقل قليسوف كان قبتي دوفي أكميت كل فنا كان قبتي دوفي channel لكون كان في channel رزان توب جدو أمتكية وان غاري هدو قبتي سنيف فاجرة حالو مكانان channel لكون channel هارايا يو فيديو نسنيد تولي داواتني جدا سبسكرايب لايك gochuu hin irraanfatina kanaafi kan har'a fayyadamuuf qabannee dhufne wanuma mana keenya hundayyuu jiru waan hundi keenya fayyadamnee nyaannee dhuwinee jennu waan taheef jecha kanaafi har'a kan qabadhee dhufe maal yoo jettani harcee haayisaa harcee boqqolloo harcee maaliiti ruuzaa wantootuma mana keenya jiran jechuu timaatimii maal isiniin jedha hordoftoota kiyya kuni kan namni marti nyaatu mana nama maraatu iyyuu jiru kanaafi inshaallahu rabbiin nu haa laaffisu haaluma gaariin haaluma laafaa taheen tolfannee fuula keenya dibannee haa fayyadamnu isiniin jedha kana malees immootu hundee ka'umsa madda rakkinna fuula keenyarra gahe beekuun nurratti dirqama maaliif jennaaniin dhimmoota waldhaanuuf waan san fakkeenyaaf hir'ina hirribaa irraa yoo kan ta'u tahe beekuu qabna hirriba keenya sirreeffachuudha hanga takka isa lammaffaa mootuyyuu boraatii keenya kan irra ciifnu rakkinna isarraa yoo tahe qulqulleeffachuu qabna qulqullinni wama kamirrattuyyuu barbaachisallee dirqamallee isa lammaffaa mootuyyuu aarii irraa yookiin cinqatii irraa namni kumuyyuu jireenyi kunuu nama aarsaa jireenya kana keessa namni naarreen jiru yoo aarii irraa kan tahullee taate beeynee sirreeffachuu qabna dabalataan ammootuyyuu yaada garagaraattu jira ilmi namaa kun yaada wanni yaadan kun namaan guutu yaadas yoo tahe laallee beeynee sirreeffachuu qabna haga takka hir'isuu qabna rabbumatu guutaa rabbuma isa lammaffaa ammoo isa xumuraa irratti wanni nu beekuu qabnu maanyaanna maal dhuwinaa beekuun barbaachisaadha nurratti namoonni keenya maanyaanna maal dhuwina hin beekan maaltu na fayyadaa hin beekan nyaatota mana keenya keessatti godhamu irra caalanii tuffatan nyaata gaarii yoo jedhamu nyaata gaarii namni keenya kan beekuun foonii fi lukkuu qofa irra caalaan nama keenya kanaafi hordoftoota kiyya ani kan isiniin jechuu barbaadu maal nyaanna maal dhuwinallee beekuun barbaachisaa rakkinna maalii irraa kunnarra gaheellee beekuun barbaachisaa maaliif jennaaniin woma kamiyyuu hundeen rakkoo maalidhaa madda isaa beekuun bu'uura isaa beekuun hedduu barbaachisaadha kanaafi hordoftoota kiyya har'a kaniin qabadhee dhufe haaluma kana fakkaatuun kunoo harcee boqqolloo maankaa tokko harcee haayisaa maankaa tokko akkasuma mootuyyuu harcee ruuzaa maankaa tokko aanan illee harcee maankaa tokko fidee haaluma kana fakkaatuun aanan warroonni aanan harcee hin qabne harcee kaan maankaa tokko fayyadama san booda immoo timaatimii cafacafannee timaatimii haala gaariin daakkannee tolchine timaatimis maankaa tokko saanii tokkotti walitti goonee jechuudha saanii tokkotti walitti laayinee booda sanii fuula keenya haala gaariin saamunaa irra deddeebi'ee kan isinitti waa lama saamunaa nu barbaachisu fuula keenya addaan baafnee beeynee saamunaa fuula keenyaaf mijataa ta'e fayyadamuun nurratti dirqama fuula keenyaaf inni tokkoffaan kana inni lammaffaa namootu fuula keenyaaf jecha uf eegumsa cimaa haa goonu hirriba irratti akkasuma haala qulqullinnaa irratti wal qabatee fuula keenyaaf dirqama haala kana fakkaatuun saamunaan erga dhiqannee geessinee waan kana walitti tolfannee timaatimii akkuma jedhe hin daakkannaa maankaa tokko harcee ruuzaa maankaa tokko harcee haayisaa maankaa tokko harcee boqqolloo maankaa tokko kana guutuu isaa waliin naynee aanan maankaa tokko warroonni aanan harcee hin qabne ammootu aanan dhangala'oo godhachuu dandeettanii rakkoon tokkoyyuu hin jiru walitti laayinee fuula keenya haala gaariin dhiqannee maal goonaa qaama keenyatti fuula keenyatti gogaa fuula keenyatti dibannee
erga fuulli keenya dhiqannee geessinee jalqaba fuulli keenya bishaan irraa haa gogu. Erga bishaan irraa gogee geessinee waan kana fuula keenya dibannee daqiiqaa 30 dirqama ofirra tursiisuun. Daqiiqaa 30 olis tursiisuun nun barbaachisu. Daqiiqaa 30 tursiifnee fuula keenya maaliin dhiqannaa? Bishaan oo'aan. Amma dura saamunaan dhiqannee mitiire amma immoo saamunaan hin dhiqannu. Bishaan oo'aa taheen dhiqannee booda sanii ammoo tuyyuu bishaan qabbanaayaa jiddu galeessa taheen ofirra lollaanaa xumura irratti jechuun san booda saamunaa ofitti hin kaleessinu. Fuula keenya galgala yeroo rafnu hundaayyuu waan fuula keenyaaf ta'u fuula keenyaaf barbaachisu hanga takka kireema wayii dibachuun barbaachisaadha. Galgala yeroo rafnu akka fuulli keenya kun maa zayituunan dibannee zayitii hedduutu jira. Inshallah qophii biraatitti isiniif qopheessaa inshallahu ta'ala rabbiin nu haa laaffisu. بإذن الله كان وان تهيف جتة جبادة فولا كينت حاجة بانو بريديني shamarraniif barbaachisaadha. Rabbiin iyyuu bareechee nu uume keessattuu fuula keenya sirriitti haa eeggannu. Qaama keenya maal nyaanna maal dhuyna haa beeynu, maaltu na miidha maaltu fuula kiyya na balleessallee haa beeynu. Kanaaf hordoftoota kiyya shamarran keenya hedduu miidhagina keenya haa eeggannu. Ani wanna kana yoo irra deddeebi'ee kan yaadu ta'e shamarran saba biraa guutuun isa Arabnis Ajamnis saboonni hundi isaanii maashaallah fuulli isaanii ani maashaallah isaanii jedhe rabbi hamtuu irraa qabu fuulli isaanii maashaallah natsaadha. Garuu ummata Oromoo kiyya keessattuu dubartiin teenna gara lixa Oromiyaa kana wallahi fuulli isaanii bifa hedduu qaba. Bareedduun feete bifa 2-3 qabdi. Kana waan ta'eef maalidha rakkinni ka'umsa maal nyaadha maal dhuga akkamiin naqabe akkami fuulli kiyya kana nate uf dagachuudha. Uf dagachuun barbaachisaa miti. Uf yaadachuun barbaachisaadha. Maaliif uf daganna? Lubbuu tana rabbi ganama jiraachisuun beekamu waan ta'eef uf dagachuun barbaachisaa miti. Uf haa yaadannu, uf haa beeynu, rabbuu nu bareechisee nu mi'eessee nu uume waan ta'eef uf tuffachuun bu'aan qabu. Keessattuu shamarran tokko warri heerumee jedhe way lammataa heerumaa jedhan jechi sun dogongora. Abbaa manaa keetiifuyyuu bareeduun barbaachisaadha. Yoo heerumuma qofaaf kan bareedanii miti hundumaafuyyuu gorsa shamarranii kan jedhu yoo rabbiin alaafisee fedhii rabbiitiin chaanaala kanarratti al tokko torbaanii qabadhe kan isiniif dhufu taha. Kanaaf chaanaala haaraya subscribe like gochuu hin irraanfatinaa jecha haaluma kana fakkaatuun dibattanii xumurtanii horaa naabulaa Oromootii hanga viidiyoo biraatii walitti